Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa har'a pilaatfoormii akkuma YouTube fi TikTok qarshii irraa hojjechuu dandeenyu isinitti nuuf deema. Egaa pilaatfoormii kanarra namni kamiyyuu qarshii hojjechuu ni danda'a. Qarshii hojjetu sana immoo karaa baankiitii fi karaa teelee birriitiin fudhachuu danda'a. Isaan alas immoo karaa kaffaltiiwwan maallaqaa kanneen akka Baayinaansiitiin, PayPal fi Payoneer fudhachuu ni dandeettani. Karaa Baayinaansiitiin fudhachuu jechuun qarshii keessan salphumatti karaa Black Marketiitiin sharafachuu ni dandeettan isin jechuu barbaada. Keessattuu ijoollee shamarranii baay'ee tokko jajjabeessa ijoollee dhiiraa caala. Haa ta'u immoo dhiiras taatanii shamarree hojjechuu dandeettan biyya barbaadan jiraattan biyya keessaa fi biyya alaas namoonni jirtan hojjechuu dandeettan qarshiin isaas baay'ee tokko qarshii gurguddaadha kan irraa hojjetamaa jiru. Qarshii YouTube fi TikTok irraa namoonni hojjetaa jiran caalas baay'ee tokko qarshii gurguddaadha. Kanaaf namoonni hojjechuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa asirra jiru kanaanii karaa Telegiraamiitiin na dubbisa. Aappisa liinkisaa sheerisanii godha. Isaanis ammoo gara Telegiraamii chaanaalii kiyyaatiin as description boxii fi iddoo koomentii jalqabarra jira. Achirra seenaati viidiyoo akkamitti akka hojjechuu dandeettanii akkamitti aappichas buusuu dandeettan akkamitti hojjechuu dandeettan qarshii achirraa argattan ammoo akkamitti fudhachuu akka dandeettan odeeffannoo isaa guutuu viidiyoo waraabee achirra isinii kaahee jira waan ta'eef karaa isaanii seenaa hojjedha isin jechuu barbaada. Keessattuu ijoolleen shamarran mana arabaas ijoolleen jirtan biyya ormaa keessatti hojii garaagaraa kamuu irratti hirmaatanii jiraatan hojii sanarraallee otoo isin qisaasessin yookaan immoo isin daangessin hojii sana hojjeta. Gama kanaan immoo bilbila keessanii fayyadamtanii qarshii babbareeda hojjechuu dandeettani namoonni baay'een hojjetaa jira. Tarii pilaatfoormiin kun gara fuulduraatitti ulaagaawwan kanneen biraas dabaluu danda'a. Wantoota akka viidiyoo irratti fe'uu kana fakkaatan ammaaf ammoo karaa laayiviitii fi namoota afur waan akkasiitiin kaffalaa jira waan ta'eef seenaatii hojjedha. Namoonni YouTube fi TikTok irraa gara jalqabaatti irratti hirmaatan hammam akka faayidaa irraa argatan hammam qarshii gurguddaa akka irraa hojjetan beektu. Kunis ammoo gara fuulduraatti haalli hojjechuu isaa tarii isin rakkisuu danda'a waan ta'eef amma hojjechuu baay'ee tokko waan salphaadha. Bakka barbaadan jiraatanii hojjechuu dandeettanii ammas irra deebi'a. Keessattuu ijoollee shamarranii baay'ee jajjabeessa. Qarshiin achirraa argamu qarshii gurguddaadha. Kanaaf karaa lakkoofsa bilbilaa asirra jiru kanaan naa bilbiluu dandeettanii odeeffannoo hafe isin biraan gahuu ta'a. Kanaaf odeeffannoo kana durallee ji'a tokko dura isin biraan gahee ture. Viidiyoo isaas isin waraabee ture. Liinkii isaallee isin ergee ture. Isa keessa immoo ijoollee muraasni seenanii hojjetanii jiru. Hanga ammaallee ijoollee hojjetaa jiran sadarkaa bareedaa jiranis jiru. Kanaaf yoo seentan anis achi laayivii irra jira waan ta'eef barnoota isaa bal'aa immoo achirratti isin biraan gaha. Achirratti akkamitti hojjettan isinitti mul'isaa waliin hojjenna. Jira achirra waan ta'eef kanaaf koottaa isatti makamaa isin jechuu barbaada. Gara fuulduraatti haalli isaa rakkisuu danda'a waan ta'eef amma namni baay'een hin jiru. Koottaa jira isin jechuu barbaade. Kanaaf liinkii isin erga liinkii sanaan ammoo Telegiraamii irra seentanii buufachuu ni dandeessu.